Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti meeshaaleen daldala seeraan alaa birrii miiliyoona 150 olitti shallagamu to'atamuu poolisiin beeksise. Meeshaaleen daldala seeraan alaa garaagaraa qabames Dirree Dhawaa irraa gara Finfinneetti otoo geejjibsiifamaa jiru eeruu hawaasni kenneen to'atamuu poolisiin aanichaa beeksise. Araarsoo Muhammad. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti meeshaaleen kontiroobaandii seeraan alaa konkolaataa wal harkisaa lakkoofsa gabatee 1431 ET ta'e qorichoota adda addaa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa uffata shiishaa fi sigaaraa akkasumas meeshaalee elektirooniksii qarshii miiliyoona 50tti shalagamu Dirree Dhawaa irraa fe'uun gara Adaamaatti osoo geessaa jiru kan qabame yoo ta'u konkolaataan kunis sakatta'umsa keellaa Asaboot irratti taasifameen kan to'atame ta'uu hoogganaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Inspektar Ittaanaa Ahmaddiin Kadir himaniiru. Sagalitti makiinaan tasaabiin lakkoo gabatee isaa 1430 takka ET kan jedhamu kun aanaa mi'eessoo sakattiinsa keellaa Asaboot irratti to'atamuu danda'ee jira. Qabeenyichi meeshaalee akka jijjiirraa konkolaataa, shiishaa, qoricha garaagaraa, uffata adda addaatii fi akkasumas sigaaraa dabalatee osoo fe'ee geejjibaa jiruuti kan to'atame. Meeshaaleen kunis qarshii miiliyoona 50tti tilmaamamu mootummaaf galii godhuu dandeenye jira. Dabalataanis konkolaattonni FCR 2 kan lakkoofsi gabatee isaanii 13954 AA fi 39630 AA ta'an meeshaalee kontiroobaandii wal fakkaataa qarshii miiliyoona 100tti shalagamu fe'uun Dirree Dhawaa irraa gara Adaamaatti osoo geejjibsiisaa jiran kan to'atan ta'uu himuun walumaa galatti daldala seeraan alaa qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ta'uu mootummaaf galii gochuu Inspektar Ittaanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Akkasumattis konkolaattota FCR 2 akkaataa tasaabii saniitti hojii wal fakkaatu meeshaalee qaqqaalii ta'e yookaan meeshaalee elektirooniksii garaagaraa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa kunis kan of keessaa qabuu fi dawaa gosa adda addaa kan fe'ee fi shiishaa kan fe'edha. Tilmaamni isaatis konkolaataa lamaanuu mootummaadhaaf miiliyoona 100 kan ta'u shalagamuudhaan galii godhuu dandeenye jira torbaan kana keessa. Akka waliigalaatti hojiiwwan torbaan kana keessatti sakattiinsa keellaa Asaboot irratti to'atamuudhaan daldalli seeraan alaa mootummaaf galii goone miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 mootummaaf galii godhuu dandeenye jira. Miidhaa daldala seeraan alaatiin gahuu malu hambisuuf to'annaan eegalame cimee kan itti fufu ta'uu miseensonni poolisii fi jiraattonni naannichaa dubbifne tokko tokko dubbataniiru. Daldala seeraan alaa kun akka to'atamee seeratti mootummaadhaaf galii ta'u goonee jirra. Of duraatillee wanni kun cimee kan itti fufu ta'a. Keessattuu qaamni seeraa jechuun waan guddaadha. Qorra keessa bulanii rakkina keessa darbanii chaalenjii hedduu keessa darbanii qabatanii kana dhufuu keessaniif guddaa galatooma. Wanta kana ammoo itti jabaadha. Kana caalaa itti cimaallee itti jabaadha isiniin jedha. Keessattuu qorichoonni karaa seeraan alaatiin seenan kunneen miidhaa hamaa waan geessisaniif uummanni bitanii fayyadamuu akka hin qabne qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti ogeessa yaalaa kan ta'an Saajin Eebbisoo Ibsaa dhaamaniiru. Qorichoonni adda addaa jiru. Qorichoonni karaa hospitaalaatiin hin kennamne asiin dhufee kontiroobaandiidhaan seenee hawaasni keenya fayyadamee immoo addatti ta'e yeroo baay'ee hawaasni keenya qorichoota karaa fayyaatiin yookaan karaa tajaajila fayyaatiin argatan dhiisanii isa karaa suuqiitiin karaa daldala seeraan alaatiin dhufee seenu san bitanii yeroo baay'eetti kan fayyadamanidha. Inni kun immoo miidhaa guddaa geessa. Kanaaf isa kana hawaasni keenya sirriitti hubachuu qaba.